BBC Afaan Oromooti. Nu waliin tura. Yooyaa ammalee yooyaa dhaggeeffattoota raadiyoo BBC Afaan Oromoo sagantaan keenya Nairobi keenya irra dhufu jalqaba. Koppii kamisaa keessatti obbo Baqqalaa Faayyaalii argachuuf maaltu gufuu ta'e? Abbaan alangaa ajaja manni murtii olaanaa kenne kanarratti mana murtii waliigalaa federaalatti ol iyyate manni murtii waliigalaa federaalaa borutti nu beellamee jira. Falmiif akka dhiyaannu ol iyyannoon abbaa alangaa dhiyeesse kanarratti jechaadha. Paartiin badhaadhinaa filannoof namoota ciccimoo qopheessuu hima. Adeemtoota ciccimoo uummata keessatti dandeettiidhaan beekumsaa fi amalaanis baay'ee fudhatama qabanuu fi hawaasa keessatti kabaja qabanuu filannoo kanaaf dhiyeessuudhaan dorgomaa cimaa ta'e dhiyaachuudhaan. Isaayyaas Afwerqiin TPLF mootummaa Itoophiyaa fi Eertiraa gargalchuu yaaltee jedha. Oduu biraalee qabadee dhiyaadhaa an asli galgalooti nu dhiyaadha. Dhaggeeffattootni oduutiin jalqabaan manni murtii irra deebiin namoota 24 galma obbo Jawaar Mohaammed faa jalatti himataman akka yaalii dhuunfaa argatu ajaja ture. Garuu eegisaan laafanii illee hospitaal dhuunfaa deemuu fi manni hidhaaf abbaan alangaa Itoophiyaa dhowwaa akka jiru abukatoon isaanii himan. Obbo Baqqalaa Garbaa isa hospitaala deemuu fi manni hidhaatii bahee jidduu dhaabanii hospitaal mootummaa geessuun ni yaadatama. Har'ammoo abbaan alangaa kan isaan hospitaal mootummaatti yaalamuu godhuu fi iyyannoo murtii olaanaa federaalaa geeffate. Abukatoon isaanii tokko keessa kataan obbo Gammachuu Guutamaa waan ardeemaa ture gaafadhe. Dhimmichi kan ilaalamaa jiru mana murtii olaanaa federaalatti Lidataatti. Egaa namoonni galmee obbo Jawaar Mohaammed fa'a namoonni 24 irratti himatamanitti manni murtii himatamtoonni yaalii barbaadan haakimoota dhuunfaa isaaniitii fi mana yaalaa dhuunfaa barbaadanitti yaalamuu ni danda'an kaje'u kaa'ee jira. Bifa saniin obbo Baqqalaan haala baay'ee hamaa ta'e waan dhukkubsateef hospitaalatti admitir ta'e akka yaalamu kaje'u hojiirra oolchuuf carraaqqiin godhamaa ture. Suni garuu manni murtii ajaja kennuuf sababa abbaan alangaa waliigalaa federaalaa ol iyyadhee jira. Kanaafuu hospitaala Tooraayilochi adeemuu jedhuun gaafa 9/5/2013 oduu yaalamni hafee jira. Haga har'aatti illee haga ammaatti illee yaalamne. Har'a garuu maaltu nu ga'e abbaan alangaa ajaja manni murtii olaanaa kenne kanarratti mana murtii waliigalaa federaalatti ol iyyate manni murtii waliigalaa federaalaa borutti nu beellamee jira. Falmiif akka dhiyaannu ol iyyannoon abbaa alangaa dhiyeesse kanarratti jechaadha. Waamichi har'a nu ga'e. Gama biraatiin ajajni mana murtii raawwatamne kaje'u iyyannoon mana murtii olaanaatti dhiyaatee jira. Isas manni murtii har'a namoonni kun akka yaalaman sababa tokko malee akka yaalaman ajaja kennee jira. Gama biraatiin immoo sababa ajaja mana murtii raawwachuu dhabdaniif akka ibsitan jechuudhaan manni murtii olaanaa federaalaa Dhaddachi Dadaatis warra bulchiisa mana sirreessaa yookaan warra Prison Commission borutti akka dhiyaatan beellama kennee jira. Boru galmee 2 qabna jechuudha. Mana murtii olaanaa waliigalaa federaalatii Dhaddacha Dadaatti ni qabna. Mana murtii waliigalaa federaalaa 6 kiilootti beellama ni qabna bakka 2. Mana murtii olaanaa Lidataatti mana murtii waliigalaa federaalaa 6 kiilootti beellama galmee 2 qabna boru jechuudha. Dhimma kanarratti. Dubbii amma mana murtii deemaa jirkanaa fi har'a daaktarooti isaanii garmaan sirreessaa hin deemne jedhanii akkam jiran har'a? Haalli isaanii daran lagannaa nyaataa itti muffanii jiranii haalli fayyaa isaanii akkuma argaa turre yeroo irraa baay'ee gadi bu'aa deema. Hakimonnis hospitaalatti admitir ta'anii yaalamuu qaban ka jedhu obbo Jawaar Mohaammed, obbo Baqqalaa Garbaa, obbo Hamza Adaana, obbo Dajanee Xaafaa kanuma ibsaa jiranii kun garuu haga ammaa raawwatama. Ayyee galatooma obbo Gammachuu. Haa ta'u isinis galatooma. Pireezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afwerqiin TPLF mootummaa Itoophiyaa fi Asmaaraa gargalchuuf sadaasa waggaa dabree waraan jalqabdee jedhe. Isaayyaas ka'eegii waraanii kun jalqabu jechi tokko afaan hin bahin kalee galgal miidiyaa mootummaa irratti yaaddoo haala Itoophiyaan kee jirtittiif dubbata. Loltoonni Eertiraa lol Tigraay deemaa jiru keessatti hirmaachuuf dhiisuu wanti inni dubbatu hin jiru garuu humni waraanaa agumni hin eeyyameetti dhimma Itoophiyaa keessatti ga'ee hin baachaa jirraa jedha. Zalaalam Taadessaa gabaas qaba. Pireezidaantichi roobii galgala televezyiinii fi raadiyoo biyyattii irratti dhiyaachuun waan jedhan biyyoota naannicha keessa jiran kaan irra caalaa ganna 80f rakkoo keessa dabarsine. Kanaafuu nagaa fi tasgabbiin Itoophiyaa keessaa kaan caalaa nu yaaddessa jedhan. Gahee Eertiraan dhimma siyaasa Itoophiyaa keessatti qabdu irratti wayita ibsa kennanis haga humni keenya eeyyameen dhimma Itoophiyaa keessatti gahee keenya baachaa jirraa jedhan pireezidaanti Isaayyaas Afwerqi. Haala lola naannoo Tigraay keessa eeruunis akkas jedhani. ዝግበር ዝነበረ ወታደራዊ ምድላዋት አይንካታተሎን ነርና ይንፈልጦን ነርና ማለት አይኮነን qophii waraanaa godhamaa ture hin beeknu hin hordofne jechuu miti. Mootummaan federaalaa hordofaa hin turre jechuunis hin danda'amu. Nuyis muuxannoo darbeerraa ka'uun tasgabboofne haalicha haa hordofnu
malee ariifachuu hin qabnu jennee dubbataa turre. Kanarraa ka'uun hariiroo keenya cimsa jechuun Zaalambassaa fi Oom Haajaritti daangaa keenya banne. Kana cinaatti garuu qophii waraanaa hariiroo keenya gufachiisutu taasifama ture. Pireezidaant Isaayyaas Afeworqii waggaa lamaan dura Itoophiyaa waliin nageenya buusuuf adeemsarra yeroo turame sirna daangaa biyyoota lameenii banuu irratti akka argamaniif gaafatamanii ture. Yeroo sana eeyyamamoo osoo hin tahin turuun sa'a xumuraa irratti dhaquuf akka murteessan dubbatan. Sirnicha irrattis yeroo sana pireezidaantii naannoo Tigraay kan turan Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el argachuun ergaa gabaabaa dabarsuuf akka deeman himan. Zaalambassaatti argamuuf baay'ee fedhan qabuun ture. Waan hundumaa suuta jennee ilaaluu qabna jennee ture. Daangaa karaa lixaa Oom Haajar irratti qunnamtiin akka taasifamu jedhamnaan ani naaf hin mijatu jedhee tureen dhuma irratti tole nan dhufan jedheen. Abiy Dabratsiyooniin argadhu waan naan jechaa tureef tole jedheen Oom Haajar irratti daqiiqaa 2 argadheen ture. Ergaa tokko qofan qabaaf ture. Dabratsiyoon maaliif waraanaaf qophooftuun jedheen. Innis hin ta'uu nan jedhe. Anis dhimmin dhufeef kanumaaf waan ta'eef ni arginan jedheen. Isin hin barbaachisu jechuun ergaa akeekkachiisaati kan hin dubbadhe. Dhumarrattis namni kamiyyuu yaaduu kan hin dandeenye 3 waan ta'e raawwate. Ragaa akka nuuf ta'uuf waan hundumaas hordofaa turre. Guyyaa san kan ajjeesanii kan booji'anii magaalaa Finfinnees galuun yoo haalli mijate ammoo Eertiraattis jijjiirama sirnaa gochuuf ture kaayyoon isaanii. زمارق ماريكا دحرين الدسابات خيد تسلط كعا أسمرا دلو منقص خمان تغير. Pireezidaant Isaayyaas wal dhabdee daangaa Itoophiyaa fi Sudaan hidha haaromsaa Itoophiyaan ijaaraa jirtuu fi kan Sudaanii fi Masrii waliin waliigalteerra hin gahamne kaasanii yoo dubbatan faayidaa waloo uummata isaanii gara fuulduraaf jedhanii dhimmoota kanneeniif furmaata ariifachiisaa barbaaduu qabu jedhan. Robaawwan goobleelaatiin aduulu lahu abzii. Qatanaa yookiin naannicha keessa biyyoonni humna qabeeyyiidha ofiin jedhan jiru. Dhiibbaa isaan dhimma qatanaa yookiin naannoo kanaa keessa galuun qabu maal fakkaataa akka jedhu hubachuun barbaachisaadha. Rakkoo hidhicha waliin wal qabatee dhufuun biyyootni Arabaa Eertiraa deeggaru jedhamaa waan tureef dur mangistuun Araboonni boba'aa qabu nuyi ammoo bishaan qabna jedhaa ture. 80% bishaan gara Sudaanii fi Masriitti yaa'u achii waan ta'eef akka meeshaa siyaasaa tokkootti itti fayyadamuu dandeenya karaa jedhuunidha. Bara 1993 booda dhimma kana kan kakaasan eenyufaati yoo jedhame qatanaa kana keessatti gahee Masrii tuffachuu qabna humnoota gurguddoo jedhanii ka'anidha. Piroojeektiin hidha Naayil dhiibbaa biyyoota alaanidha kan socho'uu jalqabe. Sababa kanaan dhimmicha furuu sadarkaa hin danda'amne irra gaheera. Kanaaf dhimmoota teeknikaa bishaanichaa haala akkamiin fayyadamuu dandeenya jedhu irratti mari'achuu qabu. Pireezidaant Isaayyaas gabaasotaan loltootni Eertiraa naannoo Tigraay jiru jedhu ilaalchisee deebii kennu jedhamanii eegamanis osoo hin dubbatiin hafaniiru. Loltootni Eertiraa naannoo Tigraayitti lola uumameen booda bakka adda addaatti bobba'uun saamichaa fi sarbama mirga namoomaa keessatti hirmaataniiru himannaan jedhu jiraatus mootummaan Eertiraa haaluunsaa ni yaadatama. Dhaggeeffattootni oduu gaggabaaboo jalqabaan feesbuukiin Awustreeliyaatti oduu akka hin qoodamneef akka hin mul'anne godhee yaada odeeffannoo argachuu uume. Lammiileen Awustreeliyaa ganam kan kaanan oduu addunyaaf biyyi keessaa feesbuuk irraa argachuu dadhaban. Mootummaan Awustreeliyaa kun amanummaa feesbuukii gaafii kee galchaa jedha. Qorattoonni US yakkamtoota 6 tagaana jiraatanii seera laandoola miliyoon 50 lammiilee Ameerikaa irraa hatan qabe. Warri kun sobaaf jaarolee namootaaf daldalaa dubartoota irraa maallaqa hataa turan. Hoogganaan olaanaan waraana Uganda Dr. General David Muhoozi loltooti biyyaa gaazexeessitoota dhaanuu fi dhiifam gaafate. Loltooti tun waajjira mirga namoomaa kan UN duraatti gaazexeessitoota jadhaantee madeensiti. Amma General David loltoonni torba hidhamtee jirti jedha. Ministeerri ittisa biyya Nigeeriyaa daafanuma dhiisaa namni sana dhudhufee ofirra dhowwaa jedhee lammiilee isaanii dabarse. Jechi kun eegi dhiirtii hidhannoo qabdu olla tokko duudee daa'im tokko jeeftee ijoollee 27 buutti. Paartiin badhaadhinaa filannoo biyyaalessa Itoophiyaa marsaa 6ffaa caamsa keessa geggeeffamuuf kaadhimamtoota ciccimoo qopheessuu hime. Dubbii himaan paartichaa Dr. Biqilaa Urrisaa gaafiif deebii BBC waliin taasisan irratti paartiin isaanii gam tokkoon filannoo irraa qophaa'aa jirti. Akka mootummaatiin ammoo hojii nageenya mirkaneessuu hojjetaa jedha. Haal nageen biyya keessaaf filannoo akkasumas dimookiraasii irratti Zalaalem Taadessaa waliin turte taasise. Badhaadhinaa filannoo fuuldura keenya jiru bifa lamaan laalaa bifa tokkoon akka paartiin biyya bulchaa jirutti sirni dimookiraasii biyya kana keessatti ce'ee
beekumsaa fi amalaanis baay'ee fudhatama qabanuu fi hawaasa keessatti kabaja qabanuu filannoo kanaaf dhiyeessuudhaan dorgomaa cimaa ta'ee dhiyaachuudhaaf hojii hojjechaa jira jechaadha. Haalli siyaasaa, haalli nageenya biyyi keessa jirtu filannoo kana gaggeessuudhaaf mijataa miti, tasgabbiin iddoo hundatti guutuu miti jedhanii paartileen mormitoo kaasan ni jiru. Filannoo kana gaggeessuudhaatiif haalli nageenya amma biyyirra jiru, tasgabbiin jiru gahaadha jettanii amantu akka paartii badhaadhinaatti? Egaa jijjiirama keessa waan jiruuf yeroo tokkotti nageenyi tasgabbiin argamsiisuudha akka hundatti haala wal fakkaataa ta'een amansiisaa fi guutuu ta'ee argamuu dhiisuu danda'a. Bakka adda addaatti rakkoon nageenyaa kan mul'atu jira. Akkasumas immoo yeroo tokkotti immoo wanti kun hundi halkan tokkotti xumurama jedhamee hin eegamu. Biyya nagaa kan taasisu tokko sirna dimokiraatii shaakaluudha. Sirna dimokiraatii kan itti shaakalu immoo tokko sirna filannooti. Kanaafuu filannoo kana rakkoodhuma inni qabu wajjin rakkoota hamma danda'ame hiikuudhaaf yaalii taasisaa filannoon fuuldura keenya jiru akka gaggeeffamu taasisuun kanarratti walii galuun qaamni hundimmoo akka kanaaf tumsu taasisuun baay'ee murteessaadha. Haalli nageenyaa isaanii baay'ee yaaddessaa ta'e immoo filannoo gaggeessuudhaaf xiqqootu bubbulamee ilaalame bakka jirutti immoo mootummaan filannoo dubbisee yeroo haalli nageenyaa isaanii amansiisaa fi filannoo gaggeessuudhaaf mijataa ta'etti akka gaggeessu taasisaa. Bakka immoo riileetiivii haalli nageenyaa isaanii gaarii ta'etti immoo uummanni mirga nama barbaade filachuusaa mirga dimokiraatii akka shaakalu carraa kennuun barbaachisaa waan ta'eef aadaan sun akka lafa qabatu taasisaa deemuun baay'ee murteessaa waan ta'eef. Filannoo kana dimokiraataa gochuuf kutannoon akka hojjettan naaf kaastanii jirtu. Fakkeenyaaf Oromiyaa keessa paartileen socho'an immoo miseensonni akka jalaa hidhamanii jiran, hooggantoonni akka jalaa hidhamanii jiran, biirooleen jalaa cufamanii akka jiran, sochii gochuu akka hin dandeenye, hojii hojjechuu akka hin dandeenye ibsanii jiru. Bifa kanaatiin dimokiraasii dhugaa mirkaneessuun ni danda'ama? Biyya sirna dimokiraasii sirriitti shaakallee rakkooleen adda addaa nu mudachuu danda'u kan jedhu kaasuun barbaachisaadha. Rakkoon kun paartii biyya bulchurraa ta'uu danda'a, paartii morkattootarraa ta'uu danda'a. Tokko rakkoon guddaa fi aadaa ta'uu kan dadhabe sirna haqaa fi sirna filannoo yookiin siyaasa gargar baasanii ilaaluu dadhabuun baay'ee ni mul'ata. Bakka tokko tokkotti namoonni yakka goggoogaa keessatti hirmaachuu isaanii shakkamanii kan hidhaman yoo jiraatan kanaaf sirni haqaa keenya addatti ilaalee akka haqa mirkaneessu taasisuun baay'ee murteessaadha. Akkasumas immoo rakkoo godatti nama mudatuun yookiin immoo hooggansi keenya bakka adda addaa jiru dhimma qeensa dimokiraatii kana sirriitti hubachuu dadhabuudhaan garaa bal'achuu dadhabuudhaan waan xiqqoodhaanis waan guddaadhaan kan nama hidhe yoo jiraate gadi bu'anii ilaalanii kun biyya qeensa keessa jirtu biyya dimokiraatii ganaa shaakalaa jirtu waan taateef wanti xiqqaa garaa bal'atanii dabarsuun barbaachisaadha jedhanii hubannoo sana dhabuurraanis kan uumamu ta'uu danda'a. Siyaasa wal aarsuu, siyaasa dhiiga dhangalaasuu, siyaasa karaa nagaan taane wal makanii deemu waan jiruu fi biyya kana keessatti waan baay'eedha kan qormaata ta'ee jiru. Namni yoo shakkamee hidhame yaada siyaasaa kana waan tarkaanfachiisee kan hidhame. Kanaaf filannoo irraa na hambisuuf na hidhani. Hundee yoo ta'e biyyi kun yoo buqqisuu hin dandeessu. Sirni haqaa keenya mataasaa duubatti hafaadha. Bakka waajjiraaleen keenya cufamanii jedhamanii paartileen morkattootaa himatan tokko tokko keessatti dubbiin kun gadi fageenyaan qulqullaa'ee kan seeraan alatti waajjirri cufame yoo jiraate akka banamu. Namoonni achi jiran guutuun isaanii yakka raawwatanii yakka sanaa wajjin wal qabate yoo jiraate immoo madaalli isaatiin akka laalamu. Koreen waliinii, manni maree waliinii paartilee morkattootaa fi paartilee biyya bulchuu waliin dhaabbatee hiikaa akka deemu kallattiin kaa'amee jira. Dhaggeeffatootaan sagantaan keenya galgal kanaa ganumaa nu eeggatanii dhaggeeffachuu keessaniif ulfaadha isaniin jedha. Mammaansi galgal kanaa kaa gabbaabdatan ageessummaan qataa jedha. Hiikan isa isan biraatti maanii kooment keessa nu beeksisa. Sagantaa kana qophees Zalaalem Taadessaa gam teknikaatiin Deevis Masaaru kan isaniif dhiyeessan Asli Galgalooti. Nagaa waaqa kee bulaa, oraa bulaa deebanaa, hangafamaadhaan bula.